Awwaalchi Kaameenii otoo raawwatu USA fi Iraan wal haleelan. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu boodanaanas Ameerikaa fi Iraan haleellaa wal irratti raawwatan hamma kamisa kaleessaatti itti fufeera. Lakkoofsi doonii ulaa Hormuz keessa darbus akkaan hir'iseera jedhu warri alaa taajjaban. Ameerikaan xiyyaafannoo waraanaa dhiyoo ulaa Hormuz jiran 90 haleelee yoo jettu, Iraan guyyoota lamaan darban keessatti namoonni 14 ajjeefamaniiru jette. Akka miidiyaan biyyaalessaa Iraan gabaasetti xiyyaaffannoon dhiyoo humna niikularaa Boosheer jiru haleelameera. Ameerikaan kana irratti deebii hin kennine. Iraan qabeenya USA, Kuwait, Bahareenii fi Qatar jiru irratti xiyyeeffachuun deebii kennuu himte. Kamisa kaleessaa Iraan, Kuwait, Joordaanii fi Iraaq irratti haleellaa banuu miidiyaan mootummatti hidhata qabu gabaaseera. Gama kaaniin ammoo hoogganaan olaanaa Iraan duraanii Ayatollah Ali Khamenei iddoo namoonni baay'een argamanitti sirni gaggeessaa taasifamuun booda awwaalchisaa raawwateera. Kaaba bahaa Iraanitti uummanni daandii Maashaad irratti ba'ee alaabaa Iraan mirmirsaa ture. Gariin namaa ammoo dhaadannoo Tiraampiin du'aan doorsisuu qabatanii ture. Khameneiin gurraan dhala 28 Ameerikaa fi Israa'el haleellaa banuun sa'aatii muraasa keessatti ajjeefame. Ministeerri ajalaa Iraan haleellaa Ameerikaa miilana yakka waraanaa hamaa jechuun, bulchiinsa Ameerikaa ammoo hamaa fi ofittoo jechuun ibse. Daandii fi riqicha Teeraaniin magaalaa Maashaaditti qunnamsiisu miidhamuu ministeerichi ibseera. Bulchiinsota 5 keessatti namoonni 14 ajjeefamuu fi kanneen 70 ta'an ammoo miidhamuu ministeerri fayyaa Iraan himeera. Biyyoota galoo galaanaa haleellaa Iraan raawwatteen magaalaan guddoo Bahareen Maanaamitti dhoohinsa, Kuweetitti haleellaa droonii fi misaayila, akkasuma Qaataaritti ammoo akeekkachiisa haleellaa baasuu ibsaniiru. Kamisa sa'aatii booda kibba Konaaraakitti dhoohinsi kan dhagahame yoo ta'u, qondaalli Iraan naannicha jiru diinni humna waraanaa haleeluu hime. Ta'us humni ittisa Ameerikaa sa'aatii muraasa dura Iraanitti haleellaa akka raawwanne BBC'tti hime. Afyaa'iin Iraan Muhammad Baager Gaalibaaf Ameerikaan ammallee waadaa cabsuu fi doorsisni gatii akka ishee baasisu hin baranne jechuun Tiwiitar irratti barreesse. Ifattiin hima yoo haleeltan ni haleelamtu, ulaan Hormuz kan banamu haal duree Iraaniin malee doorsi Ameerikaan miti jedhe. Ajajni waraanaa giddugala Ameerikaa haleellaan boodana taasifame Iraan haleellaa doonii fi daldalaa fi yaabaltoota nagaa irratti taasiftu laamsheessuuf jedhe. Dhaabbatichi ibsa baaseen haleellaa kanaan sirna ittisaa fi misooma loojistikii waraanaa xiyyeeffannoowwan 90 haleelaman keessatti jedhe. Kunis milkaa'inaan akka gaggeeffame dhaabbati kun ibseera. Erga Ameerikaa fi Iraan waliigaltee wal hubannoo waxabajjii 17 mallatteessuun as wal haleeluun miilanaa kun isa hamaadha. Tiraamp waliigalteen dhukaasa dhaabuu baatii darbe mallattaa'ee xumurameera jedhe. Kana booda isaan hin barbaadu kosiidha. Kosii beekta? Kosiidha isaan namoota dhibee qabanidha jechuun gaazexeessotatti himan. Ministeerri ajalaa Iraan Tiwiitar irratti deebii kennaniin, nuti dubbii as gadii dubbachuun hin deebisnu, gochaan sodaa malee fi gootummaan jedhe. Waliigalteen Ameerikaa fi Iraan qabxiilee 14 qabu dhukaasa dhaabuu guyyoota 60 dooniiwwan nagaan ulaa Hormuz keessa akka darban gochuuf Iraan irraa qoqqobbii kaasuu dabalata ture. Guyyaan 60 waliigaltee irra kaa'ame dhumuu baatus Tiraamp mariin kana booda yeroo qisaasuudha jedhan. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kana gammaatti subscribe goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatinaa. Hanga birootiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.